Sirni hawwalchaa muftii Haji Hindiris raawwateef sirna hawwalchaa pirezidaantii mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii muftii Haji Hindiris har'a raawwatee jira. Egaa hooggantoonni olaanoo fi amantaaleen biraallee kanarratti ibsa gurguddaa kennaa jiru. Itoophiyaan nama heebbifamaa dhabde jedhu qulqulluun Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abune Maatiyaas. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Ali toora miidiyaa hawaasaa isaanii boqochuu muftii Haji Umaritti gadduu ibsanii jirani. Haji Muftii Umar Hindiris abbaa gaarii fi barsiisaa qajeelaa turan jedhu pirezidaantiin federaalaa Dimokiraasii Riippubilikii Itoophiyaa Taayyee Atsiqasillaasee. Egaa guutummaa isaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa biroodkaastii. Warreen maatii keenyan ta'an ammoo sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa sheer gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisam. Sirni hawwalchaa muftii Haji Hindiris raawwateef sirni hawwalchaa pirezidaantii mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii muftii Haji Hindiris har'a raawwatamee jira. Sirna hawwalchaa isaanii kanarratti abbootiin amantaa, hooggantoonni mootummaa olaanoo, ulaamonni, ustaazonni fi firoottan isaanii irratti argamanii jirani. Seenaa isaanii dhiyaate irrattis muftii Haji turmaataa isaanii Finfinnee keessatti Quraanaa yeroo 300 hiikuun barsiisuun isaaniis ibsameera. Bara 1967 wayitaa manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa hundaa'u miseensa mana marichaa fi durataa ulaamotaa akka turanis ibsameera. Muftii Haji Hindiris eebilaa 2010 hanga caamsaa 2014 mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa pirezidaantii ta'uu kan geggeessan yoo ta'u, manni maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaas itti gaafatamummaa tajaajiluu isaanii faanaan gabaaseera. Itoophiyaan nama heebbifamaa dhabdee qulqulluu Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abune Maatiyaas ibsaniiru. Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abune Maatiyaas du'aan boqochuu pirezidaantii mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii muftii Haji Umar sababeeffachuun gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Qulqulluu Abune Maatiyaas muftiin bara jireenya isaanii keessatti gorsaa uummataa nama bilchaataa fi tasgabbaa'aa abbaa dhalootaa Dooktara kabajaa jechuun ibsani. Kanaaf nama akkanaa dhabuuf gaddi keenya dachaadha jedhaniiru. Dabalaanis rakkina biyya lafaa kanarraa gara fuula Rabbii deemuun isaa fi boqonnaa ta'us biyyaaf kasaaraa guddaadha. Kana malees warri umurii fi ogummaa walitti fidan yeroo hundaa waan hin argamnee fi gadda guddaatu nutti dhaga'ame jechuun qulqulluu Abune Maatiyaas xumura irratti qulqulluu Abune Maatiyaas maatii fi firoottan isaanii hordoftoota amantaa Islaamaa fi uummata Itoophiyaa guutuuf jajjabina hawwanii jiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed Ali toora miidiyaa hawaasaa isaaniitti boqochuun muftii Haji Umar gadduu ibsanii jirani. Abiy barreeffamaa isaaniitiin pirezidaantii mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa duraanii muftii Haji Umar bara dargaggeessa isaaniitti qaamoleen garaagaraa akka walitti dhufan darbees manni marichaallee qaama seerummaa akka argatu carraaqqii isaan taasisan kan irraanfatamu miti jechuun ibsani. Muummeen ministeeraa Abiy firoottan isaanii fi jajjabina hawwanii jirani. Muummeen ministeeraa Abiyittis dabalataa geggeessitoonni dhaabbilee mootummaa hedduun du'aan boqochuu muftii Haji Umarin gadda itti dhaga'ame ibsatanii jirani. Itti dabaluun Haji Muftii Umar Hindiris abbaa gaarii fi barsiisaa qajeelaa turan jedhu pirezidaantiin federaalaa Dimokiraasii Riippubilikii Itoophiyaa Taayyee Atsiqasillaaseen. Abbaa gaarii fi barsiisaa qajeelaa turan jedhan pirezidaantiin federaalaa Riippubilikii Itoophiyaa Taayyee Atsiqasillaaseen sirna geggeessaa Haji Muftii Umar Hindiris galma Barkumee keessatti adeemsifamaa jiru irratti haasaa taasisaniini. Beekumsa isaanii qooduun gumaacha gaarii taasisan yaadatamaa jiraachuu kan kaasan pirezidaantii Taayyeen tasgabbii ogummaa heebbaa fi gaarummaa isaanii fakkeenyummaa isaanii yoomillee akka hin dagatamne ibsaniiru. Bakka irraa hin hafamne yoo isaan geggeessinu hojii gaarii isaanii yaadachaa akkuma nagaa labsaa turanii nagaan isaanii geggeessinaa kan jedhan pirezidaantii Taayyee maatii firoottan hundaaf jajjabina hawwaniiru.